أنجنا ودك وفيل ما دي سيكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتني ودفتوتا في قبل جمتوتا كان يكمل نجار أبدني جرتني ججبات تنسين جتش الحمد لله كنوا نسلم منجرة. إيه قبليان كي يجاكم أجر تنجوان الرجل سوان الرتورس جانوا بيتني. Garuu amma dubbiin tun haalan natti hammaattee biyyatii keessallee yoo taate amma yoo ganda keenya sanittillee bilbilee jee warra keenyattillee dura bilbilee warra keenya aaranii faa ilmaan kanallee yoo dhiisii kottu naan jiru mala ummaan tiyyaa hanguma gaarii kana badduudha ishiini amala ishiitis waan hin beekuuf jecha sila amma bilbilee nan himadhaan obboleessa kiyya irratti bilbilee itti nan himadha garuu inni ilmaan san facaasii kottu naan ja'a nam beeka waan hin isaan beekuuf jecha diqaalaa namaa eessatti guurtee deemtanii miti ganna qiitii nuti sin dadhabne kootu galii taa'e naan jedhan isaan garuu an ilmaan kiyya gannaquu hin fedhu obboleeyyan kiyya kana naan jedhanii ganti keenyallee naan jedhan nan beekaa na eegaa haadha fi abbaa irraa dhaladhe anaatu beekaa garuu abbaan kiyya waa maan jiru ummaatiyyaattu hamtuudha ni lolti ishiini ofii ilmaan kana dhiisii kootu gannaqii naan jetti jechuudha. Saniifin obboleessa kiyya irratti illee bilbileen himatin sila akka inni kalee gaagartanii ablee baafatee ableedhaan namni ablee maal godhaa qophaa'ee dhufe namni biraa diinni mana kana keessa hin jiru anaatu jira yoo dhufe haadha bilaan hayyee huccuu fudhatu deema naa kan afaan tolaatiin gattaa'ee na hojii haasa'ee yoo naan jee naan mari'atellee wayyaadha waan takka naan mari'atin kahumaa takka hanquban qabne akkanumatti dhala maalii taarusiitiin laala maal jee deemee immoo qophaa'ee ablee fudhatee mana kanatti dhufee kalee odoo kaddaan sun na bira jiraatu baate an sila lubbuun tiyya na baate jechuu barbaadete obboleeyyan kiyya kanaafuu garuu ani warra keenyatti hin himadhu dura haa hammaattu ittuman dhiisaa ilmaan kiyya kanaa waan hin adda ba'uun feeneef waan hin biyya san keessa haraqaa ilmaan kanaa galeef jecha ammaan tan abbaa kiyya dhiisetin abbaa isatti bilbilee himatuudha deemaa obboleeyyan kiyya abbaa isatti bilbilee himadha. Waan inni juugamee nan laala mucaa isaa kana gaanii maraatee fi ni hidhata akka gaa inni itti jiru kana hundaa'u itti himuudha ta'a duraan hin himne antakka abbaa isatti illee hin himanne dhugaa abbaan isallee anillee haalan na jaalata garuu anillee mee ittillee waan taanii taan hin himu itti dhiis jeetuman isatti illee takkaa humaan himne hanga nuti dhufnee gammachuu wajji jiraannu kana isaanillee haalan gammadanii har'a waan akkanaa kana dhagan ni rifatanii jeetuma kun ogaa amma soon ablee san fudhatee dhufe rakkoo biraa yoo narra fide hin beekan saniifuu abbaan itti bilbilee abbaa jalaa bilbila kaasullee hin beekaareen abbaan itti bilbilee waan juun haa ji'uuni ga'anni saniifuu abbatti bilbilee himatuudhaan qaba obboleeyyan kiyya abbatti bilbilaa jeetin ija teessan duratti kaameerallee kaaddee har'aan tan ittiin bilbila gaamee abbaan waan nuun ji'u walumaa nuun ilaallaa isinillee ilaala. Nuti bilbileetiin jira. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami abdi naga. Naga fayyada. Alhamdulillah. Numa jirtani naga qabdani. Akami Abrahi waisi bilbile abdi. Abrahim. Abrahim lambil. Abrahim gawan adda egalee jira kun amma anu dhiyootan hanga amma dhufe kun yoodoo anu gaa keessummaa bayin amma dhalaa biraa egalee dhalaa biraa oofamee dubbii sana laaligaa akkam jettaarreeti. Olee yaa boo maal jettati? Dhalaa biraa oofu egalee ammas kun oomciyoo takka amma dhalaa hunda laale arusiin naafee jeetu noota arusiidhaa takka feewwanni gubbaa olii gaxoo oofamee laalireeti feesbuuka gubbattuu numa agarta. Ilmaa kuufee hangana hunda kuufee ilmaan dhiisee kun alatti bee kalee hunda odoo mucaan tokko na bira hiraatu baatee silaa ableen na lallaaqa ilmaa billaa fidatee ablee tana hun ol qabee akkatti hochuun fudhadha jee mana kana keessaa girgiriinatti buuse. Akkam abbaa isaa kan kulaatee si bira jirtu? Hin jirtu ishiin. Iraana gayaa isheen uffata. Maal lagaan dhaga'u namni tokko isan danda'u baras keessatti namalee namni hin jiru jaabarammaan tanaaf inni irra kuttee sitti maddee abbii dubbii tanammaan tanaan hanga tana durallee waliin qaqqabne hanga tana durallee gisee hedduudha dhalaa oofee waamee kana godhaanii isinitti illee ni mannee caluma jeetin obsee ilmaan kiyya kanaa wajjin hin jiraaddaamee afichu jee wanni jee amma inni kun waan biraa jammaree alattuu ba'ee nagarre guyyaa sadii kun kaleessa dhufee bocuun fudhadha jee asii yaa'ii godha. Boccuu fi jennee ni gudatu maali walitti qabiyyaa kubii of arfachaa. Fudhattu gaanis.
hin fudhattu wachuu maal fudhatta galii taa'ii unoo manni kan keetii ni maraatte moo fayya qabda duraan sammuun isaa akki taate kana gogo sammuun akki taate fayyaan qabuyyee jeetiin ani maa shakkii qaba. Sabaata akkanaan dhaga'u firii takka wanti kun akkanaa gurra hijirran qabu. Eega. Asii kana buutee achitti namsitiin fiilee jeen Abiraayim abboon akkana jeejiin ani waan akkana gurra hijirran dhaga'u. Bilbilaa'uu na jalaan kaasu ani abbii haa itti bilbiltati itti bilbilteeti. Marti maal lafa caasii yoo barbaade malee gillee sannan fitiin jaana maal jechuudha biraa oofu maal wanti akkana godhamuufan akkas jechee ati ajaraa ana malee garumatti keessanii dubbii kana dabarsin. Hin dabarsu bar dubbii kanaan kara ganda keenyaa hin dabarsu an ilmaan kiyya wajjin jiraatuu fedhaa yoo isaan amma yoo barbaadan ilmaan san gannaqee kottu naan jedhan ilmaan kiyya gannaqee deemuu fedhu bar tanaaf hin sitti mee abbiin. Barbaachisaa taanaan dhabame isa sibiilaa godheetti nani. Nagaan ilmaa keessa jiraatta malee achitti sitti hafa dhiitee akkatti godhuu firii takka illee danda'u. Hayyee abbi haa. Akka waliinsi ajaraa karaa ganda gamargabaa san godhina absha malee. Hayyee abbi haa. Barbaachisaa ta'e argamnaananii horistaan itti utuuf keessi biraan ba'a. Hayyee abbi haa galatoomi. Buufaa kana naa argaati yaa walitti deebinaati. Bilbiliituma mee maal taatee fayyaan qabdu moo mataa wal si dalagaa jiin? Tole yaa nan dawwalaaf. Hayyee abbi haa nagaan naa ool. Hayyee nagaan. Hayyee. Kun obboleeyyan kiyya gaa waan jiru ni dhageessanaa obbolee walumaanuu itti bilbileetiin jira kun akkatti lola inni yoo dhagee dubbii kanaa tana silaa maaltu isa dhiisa hoo abbaa ilmaan sadiiti inni ilmaan kana raddarratti naqeetiin olii gadi tabiraa wajji deemaa haga duraanitti odoon itti himee sila abbaan kadhiisuu miti jiruu isaa isa balleessa malee innillee hin jiraatu waan dhalaa biraatiin oofaa ardaa keessa ilmaan kiyya gannaqeetii kunoonan dhufaa'uu jala yoo amma inni silkii sanuu jalaa kaasuu dide asiin bahutti inni nu jechuudha. Saniifu anammaan tana warra keenyatti illee maalan godhaan dubbadha odoo warra keenyatti dubbadhee dubbiin tunuu laaqamte jechuudha amma inni illee inni haara yoon silaa isa dura warra keenyatti dubbadhe amma waan dura isatti himeef jecha inni nu gad dhaabbadhoo jeen gaa ilma isaatiin ni dhalee yoo kafayyaa qabu taate gad dhaabbataa yoo kafayyaa hin qabne taate immoo abbaadha gosallee itti baasuun akka godhee ni wal'aana yoo inni fayyaa hin qabnes jechuudha obboleeyyan kiyyaa ani garuu ofumarraan eegaarra kaddallee na biran jiru. Egaa sodaadheeti manulaa qollofeetuma oseetuma taa'ee gaa ilmaan kiyyaa wajjin taa'utti jira ifirraa eegutti jira jechuudhaanis. Egaa maaliin godhare yoo natti dhufe ablee sanii yoo natti dhufe bakka seenuu qabu kophaatiyya. Qarree bulatti ifirraa eegutti jiran isarraan tan isa qophaa'e yoo asitti kanatti dhufu taate egaa. Anis gaa isa dhiisuudhaan taa'u qurxaa'u illee taatu fuudhetuman halaalatti ifirraa dhaa malee qophaa'etuman taa'ee eeggadha. Ifirraayis himee miti ifirraayis dabarse kun ammaan tana waan deebisaa gaa abbaan inni jee'u bilbileetiin ammas abbarraa deebisaa gaafadha gaa yoo inni asitti kanatti dhufin taates. Egaa saniifuu yoo kan dhufne taates abbaan isa dhalee bakka fedhee isa fuudhuu danda'a magaalaa tana keessa badellee karaa dhaquu qabu yoo fayyaa qabnes taatu hidhee xaffareega sirreessee inni ilmaan isaatii wajjin naamusaan jiraadha ilmaan kiyyatti dalagadhee jiraadha kajuu taate ni jiraata sanii miti kajuu taate unooni dhageessa rakka inni naan jee abbollee isa sirraa baasetiin ari'ee ilmaa kan kee nagaan keessa teessee guddifattaa naan jee tanaafuu dubbillee karaa ganda keessanii hin dabarsinii hin dhagayinii abbaan keetillee naan jee jira saniifoo amma dubbilleen dubbadhu halaasan aabbootti himadhe kunuu niga abbaa isatti himadheetiin jira miti maalan godhaan ganda keenyallee danga garuu rabbiin isuma natti hin fidine rabbiin nama biraa kaddallee taatu natti haafiduu haalanii sodaadhe nan sodaadha xiqqishoo gaa sammuun isaa tunilleen akkam jeetiin sodaadhe obboleeyyan kiyya rabbiin natti haafidu namuma fidee ugaa oofaa natti haafidu kophaatiyyan ijoollee tiyya qofa wajjin jira ijoollee nunarraa baara iddoon amma isaan gaa inni dhufee kanaaf inni walitti kunnu taate ilmaan kiyyalleen haalan narraa baara ganjeetiin tanaaf lubbuun arraba irratti na bahu jettii du'aa naa godha rabbiin isuma kana natti olin deebisin mana kanatti hanga dubbiintu kara baatetti baatu. Egaa tanaafin obboleeyyan kiyya sodaadhe garuu namni dhufelleen hin jiru kun amma saa 8 9 yaana'uun saa 8 bira kunnee jirra. Nan deeman maalillee fudhadheetiin deemee aluma kana deemaa hanga namni rabbii jecha gaa rabbii illee sodaatu mucaan sunillee kaddaan sunillee natti dhufuuyi yoonni natti dhufellee jeetiin haalaan shakkee jira deemuuf hin deemaa obboleeyyan kiyya du'aa naa godhaa narraa deemetuman ala deema.